Ani gaa'elaaf qophaa'eera jettee yaaddamoo nama sirrii eeggachaa jirta. Namni baay'een akkamitti nama sirrii argachuu danda'a jedha. Garuu nama sirrii barbaaduudhaan dura wanti sirrii ta'e ofirratti hojjechuu fi nama itti heerumu sanaa yookiin nama fuudhu sanaaf nama sirriidha jennee of gaafachuudha. Anis utuu heerumiin dura liistii baay'een qaban ture. Abbaa manaan koo nama akkasii ta'uu qaba, amala akkasii qabaachuu qaba, kana ta'uu qaba kan jedhu liistii baay'ee man qaban ture. Garuu ofii koo gaaffii of gaafadhee hin beeku. Ana abbaa manaa koo sanaaf nama akkamitti akkamittiin of qopheessuu qaba isa jedhu deeply of gaafadhee hin beeku. So isinis akka koo akka hin taanee fi har'a qabxiiwwan 6 isiniif qopheesseera. Gaa'ela dura akkamittiin of qopheessinaa isa jedhu wajjin ilaallaa. Amma dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Ergaan itti aanu akka isin darbiniif sheerii gochuu fi subscribe gochuun dagatina. Qabxiileen nuun amma ilaallu warra durbaas warra dhiiraas kan ilaallatudha. So warri dhiiraa yeroo baay'ee rifeensi ishee akkas ta'uu qaba, hojjaan ishee akkas ta'uu qaba, amalli ishee akkas ta'uu qaba kan jettanii fiizikaalii irratti kan keessanis yookiin amala irratti kan liistii keessanis baay'ee qabdu ta'a. Warri durbaas akkasuma liistii mataa keessanii qopheeffattanii qabdu. Garuu fookasiin keenya fiizikaalii yookiin bareedina qofa irratti fookasii gochuun qabu. Kaayyoon gaa'elaa maali? Kaayyoon gaa'elaa qofummaa irraa adda bahuu duwwaatu hin taane maatii waaqayyoon jaallatuu fi maatii waaqayyoon sodaatu ijaaruuf akkasumas jaalala Kiristoosii mul'isuuf jechuudha. Fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti wanti barame tokko jira. Namni tokko barumsa isaa fixee umurii dargaggummaa irra yoo ga'e namni hundumtuu akka inni fuudhuuf yookiin akka heerumuuf pireeshar irratti uuma. Dubaraaf isa ta'u dhiiraaf yoom fuuta yookiin yoom heerumta jechuudhaan namoonni naannoo isaanii, firoonni isaanii akkasumas maatiin isaanii illee gaaffiidhaan baay'ee kan isaan dhiphisan baay'eetu jira. Yeroo kana namni sodaa namaatiif jedhee gaa'ela hin taane keessatti kufa jechuudha. So warri utuu heerumin yookiin utuu fuudhin jirtan singilii ta'uu keessan kan akka opportunitiitti fayyadamaatii amaloota keessan irratti akkasumas fiicharii keessan irratti hojjechuudhaaf tattaafadhaa malee wanta namoonni isiniin jedhan dhageessanii gaa'ela hin taane keessatti hin kufina. Kanaafiyyuu yeroon singilii ta'uu yeroo qophaa'uuti malee yerootti of dhiphisuu miti jechuudha. Addaam utuu waan hin argatin dura qofaasaa ture. Garuu yeroo qofaasaa ture sanatti wantoota waaqayyootti laatee kaayyoo mataasaa baay'ee qaba ture. Kanaafiyyuu gaa'elli kaayyoo keenya utuu hin ta'in kan nuun kaayyoo keenya keessatti galma geessisnudha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo qofummaa kana keessatti maal irratti hojjechuun qabaa isa jedhuu fi tokkoffaa jireenya amantii keerratti hojjedhu. Kiristaana sanbata duwwaa charchii deemee garuu sagalee waaqayyoon dubbisnee fi kan waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya hin qabne yoo taate jireenya amantii kee dadhabaa waan ta'eef gaa'ela kee keessatti illee dhiibbaa sirratti uumuu danda'a. Kanaafiyyuu yoo amantiitti dadhabaa taate jireenya amantii kee cimsuudhaaf kadhachuu waaqayyoo wajjin rileeshnshiippii kee cimsuu fi qorannaa macaafa qulqulluu sirriitti jabeessitee itti fufuudhaan ofirratti hojjechuu dandeessa. Lammaffaa nama dhiifama gaafatu ta'e. Gaa'ela keessatti wanti guddaanii kiristaanaaf amala Kiristoosiin qabaachuu fi Kiristoosiin fakkaachuudha. Dhiifama gaafachuun gad of buusuutu hin taane bakka nama sanaa of buustee even yoo miidhamte illee irra darbuu fi laphee cabaa qabaachuudha. Namni tokko neechariidhaan dhiifama gaafachuun dadhabinatti fakkaachuu danda'a. Yoo nama akkasii taate bor gaa'ela kee keessatti rakkisuu danda'a waan ta'eef ammumaan ofirratti hojjechuu si barbaachisaa jechuudha. Yeroo hundumaa amala dhiifama gaafatamuu qofaa of barsiisteetta yoo ta'e gaa'ela kee keessatti immoo namni akkasii si mudachuu dhiisuu danda'a. Yeroo kanatti ati dhiifama gaafattu taanaan lamaan keessaniyyuu rakkoo keessa galtu jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama gaafatamuuf qofaatu hin taane dhiifama gaafachuudhaafis of qopheessi. Lakkoofsa 3 amala birrii qusachuu of barsiisi. Inni kun namoota tokkotti cimuu danda'a. Nama qarshii qusachuu dandeenye yoo taate amala qarshii qusachuu irratti hojjedhu. Akkamiin qusachuu danda'a? Akkamittiin wantoota hin barbaachisne bituu irraa of eeggachuu danda'a isa jedhu irratti hojjechuunis barbaachisa jechuudha. Qusachuu gaafan jedhu garmalee birrii jaallachuu fi wantoota nu barbaachisantu jiranii birrii sana keenya of dhiphisuun irra hin jiru. Garuu baasiin barbaachisne irratti of qusachuu fi boriif kaawwachuu. Lakkoofsa 4 nama gaa'elaaf siif ta'u sana ijaan arguu keen dura nama sanaaf waaqayyoon kadhadhuuf. Waaqayyoo karaa sirriiraa akka isa geggeessuu fi hafuura waaqayyootiin geggeeffamee akka inni jiraatu akkasumas sodaa waaqayyootiin akka inni deddeebi'uuf daandii sirriiraa akka inni deemuuf nama sanaaf waaqayyoon kadhachuu qabda jechuudha. Lakkoofsa 5 mari'achuudhaaf yookiin murtoo qofaa kee murteessuu dhiisuudhaaf of qopheessi. Yeroo qofaa kee taatee jirtu jireenya kee irratti murtoo kan murteessuu danda'u si'uma qofaadha. Yoo ati maatii kee yookiin hiriyoota kee jireenya kee keessa gashitee akka isaan murtoo kee keessatti gahee fudhatan goote malee namni kan biraa jireenya kee keessatti murteessuu hin danda'u. Qofaa kee jiraatta waan ta'eef. Yeroo gaa'elatti seentu qofaa kee murtoo murteessuu hin dandeessu.
Sababni isaa jireenya sana lama taatanii sheerii gootu gatii ta'eef akka durii akka yeroo singalii turte sana qofaa kee murtoo murteessuun siraatiin eegamu jechuudha. Kanaaf yeroo gaa'elatti seentu murtoo tokko murteessuudhaaf mari'achuudhaaf of qopheessi. Mari'achuu jennee yeroo haasofnu baay'ee jecha simplii fakkaachuu danda'a garuu gaa'ela keessatti baay'ee gahee guddaa kan qabudha. Maaliif yeroo nama tokkoon mari'attu nama sanaaf iddoo yookiin kabaja qabaachuu kee agarsiisa. Lakkoofsa 6. Amalli sirrii hin taane yeroo sitti himamu fudhachuudhaaf of qopheessi. Namoonni tokko neecharii maanii wanta sirrii hin taane yeroo itti himtan yookiin yeroo criticize gootan hin jaallatan. Garuu gaa'ela keessatti kun neecharii kooti kun amala kooti jettanii wanta kamiyyuu qabattanii wanta sirrii hin taane irraati of sirreessuu dhiisuu hin dandeessan. Kanaafiyyuu amala akkasii qabda yoo ta'e amaloota kee warra sirrii hin taane yeroo namni sitti himu of sirreessuudhaaf qophaa'e. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata ture. Amma yeroo itti aanu wal arginutti nagaan tura.